راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تقوم والدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريكاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي توبيات جلجل ساعتي كل علما هم ساعتي كل علما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كل شنيف إبا شنيف كل شن يوكانس متر باندي كل سجلرت أجفتوت كباف جدو جليس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جليس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جليسا كيلو هيرزي كما توكوف إبا سديف شنتامي شانرت كان سنككب تمساس ونجيلاتي كون راديو والرونجيلاتي. وانجيلا ورا وانجيلا هم هجتو كيس جرا waaqayyotu kennaasaa namaa hima harka waaqayyootu keessatti mul'ata isatu yaada isaa namatti dubbata qalbii geeddaratanii kan ittiin of ijaaran daawitee jireenyaatti kan keessatti of ilaalata amala si balleessuu gubee sirraa qulchisa eenyuun akka fakkaattu eenyummaa kee mul'isa daawitee meeqa fuunee of ilaallee dadhabne amilee keenya du'ee akka malee caccabne mogolee keenya laafe eeganni nuu deebisee arrabi keenya fayye gaarummaa isaa eebbise ija keenya nuu saaqee isaan waan baay'ee taane dukkana keessaa ifa kanaaf itti dachaane dukkana duudaa keessaa dungoosatiin ol yaanee wangeelli seenaa qaba seenaa seenameen baane kanaaf warri wangeelaa ogummaa isaa ilmani warri dubbii waaqayyoof ulfina kennan ulfina qabeessaaf sagalee jiraatu waliinsanii walirraa hirmaatu kan irraa qoratan ka'umsaaf galma kaayyoo cuufaa namaa bana sagalee waaqayyoo inni sagalee kanaa waaqaa fi lafa uume uumama waaqaa lafaaf heeraaf seera ture namuu wanta mul'atee argee wal ilaalchisa akka dubbii waaqaatti gorsee wal jiraachisa keessa dhagaa kan argu xinneenyaaf garaa miti dubbiin kun jiraataadha ogummaa namaa miti kana caalaa dheeressee yeroo keessan hin saamu egaa warra wangeelaa dhaamsaan siniidha miiltoo bara baraa qabeenya dadhabaa daangaa qaxxaamuraa dubbicha lallaba kan garaan jaalalaa gidiraa keessatti fiigee wal ilaala guyyaa dhumaa sanas warri maaddii tokko waliyyaafadhaatii wal gaafadhaa rakkoo luba guddinaa tumsaa luba dafaa jamo akka abbaa gammachiis akka asteer gannoo akka golatti namne gaafa dhugaa barbaadu dhugaa fulfina kennaa dhumi keessan hin badu warra waliif yaadu jaalalaan badhaadhoo nama hawwisiisaa akka haadhaaf haadhoo karra jiru saaqaa walii banaa cufaa hojii gaarii kana itti fufaa. harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra wangeelaa reediyoon warra wangeelaa sagantaa ishee addaa walaloo isin amma dhageessan walaleessaa keenyaa dhufeeraa biraasaa nuuf dhiyeesseen sagantaa keenya jalqabneerra otoo dubbannuu dhufeeraan walaloo kana kan inni nuu dhangalaasee yeroo reediyoon warra wangeelaa waggaa tokko guutte waggaa 2 fuuldura ta'uusaati.
Har'ammoo waggaa sadaffaa kabajaa jirraa kun sagantaa keenya addaa kabaja waggaa sadaffaa kutaa lammaffaati. Torbee darbee kutaa tokkoffaa yeroo isinii dhiyeessine kutaa lammaffaa immoo torbanitti akka qabannee dhiyaannu kun waadaa isinii gallee sagantaa garaagaraa yaadannoodhaaf kan ta'an sagantoota keenya darban keessaallee waan garaagaraa kan of keessatti hammatee jiru akkasumas immoo yaada keessan yaada dhaggeeffattoota keenyaa kan of keessaa qabu sagantaa addaati kuni. Egaa nu wajjin duraan feerraa keenyaa keessaa raadiyoo warra Wangeelaa roobsa makkooti faarfannaa kanaan egaa gara sagantaa keenya sattaatti ceena. Durii kamiila namoo madaa na jaallatee dhugaatii natti muudinee diddaa mafaan caalliseetaa maal sodaata gaara koo siichan wasireellisaa yoomsi koo fekeessi koo durii kamiila namoo madaa na jaallatee dhugaatii natti muudinee diddaa mafaan caalliseetaa maal sodaata gaaraan koo siichan wasireellisaa yoomsi koo fekeessi koo Yesus ko sinna goone wanta guddaa si'achi garaan koo saakamiif boo'e gaddaa Yesus ko sinna goone wanta guddaa si'achi garaan koo saakamiif boo'e gaddaa situ addaa gooftaa situ addaa mootii situ addaa gooftaa situ addaa mootii situ addaa. Jireenya siyaasaa hawaasummaaf dinagdee saba tokkoo keessatti gahee ol aanaa kan qabu miidiyaan yookaan sabquunnamtiin tamsaasa wangeelaa keessattis shoora inni taphachuu danda'u baay'ee olaanaadha. Kana ilaalchisee si'a tokko lubaa bal'inaa saarkaa waliin sagantaa keenya irratti waliin haasofnee turre. Sabquunnamtiin tamsaasa wangeelaa keessatti gahee guddaa qaba jedhu. Ergaan sagalee wangeelaa miidiyaadhaan ba'uunsaa hojii guddaa baay'ee hojjechuu danda'a. Lafa hin amanne dhaquu danda'a. Sagaleen kun dhaga'amuu danda'a. Amansiisuu danda'a. Iddoo lammaffaatti immoo lafa namni nama fudhannetti lafa gadi baataniif dhugaa ba'uu hin dandeenyetti iddoo kana qilleensa irratti nama raadiyoo qabuu fi nama televezyiinii qabu biratti qaqqabama. Fagootti dhageessifama. Fagootti qaqqabama. Bara kana keessa namoonni hojii wangeelaa hojjechuudhaaf baay'ee miti. Jireenyi mataa isaaniis turfaata. Sababii kanaaf raadiyoon kun manuma keessaa warra amanan iyyuu hin jajjabeessa. Warra amantii qaban waldaa keessa turan iyyuu hin jajjabeessa. Warra waldaadhaa wajjin wal dadhabee yeroo kanaa wajjin wal dadhabee bakkee taa'es immoo mana isaaniitti hin jajjabeessa. Nama cubbuutti kufee deebi'uu dadhabee qobaasaa ta'ee namatti immoo dadhabes immoo dhoksaa wangeelaa manatti dhaga'ee akka inni qalbii jijjiirratu hin godha. Sababii kanaaf sagalee miidiyaadhaa sagalee baay'ee namaaf dhimma baasuudha. Warri wal jibban illee miidiyaa irraa karaa tokkicha sagalee waaqayyoo dhaga'u. Walirraa dhaga'uu hin jaallatu namni keenya yoo wal jibbee yoo wal komate yoo walitti aare garuu miidiyaa irraa hunduma keenyatu taa'ee dhaggeeffata. Sababii kanaaf amma bara kana keessa waldaan isheen ciccitullee namoonni adda addaan yaada adda addaatiin gargar ba'an illee dhaggeeffachuu waan danda'aniif kan kana dhoowwu waan hin jirreef miidiyaan waan baay'eedhaaf dhimma baasaa jedheetan dubbadha. Egaati amma itti fayyadamni miidiyaa keenya maal fakkaata ree? Sabni keenya miliyoonii 40 olii. Isaan kana keessaa harki caalaan ammammayyuu wangeela hin dhagayin jira. Itti fayyadama miidiyaa nuti qabnu immoo baay'ee xiqqaadha. Isa kanatti akkamitti ilaaltu? Egaa rakkinni keenya biyyaas kanuma, inni addannaas kanuma. Namoonni warri ambaa kuni xinnoo isaanii baay'ifnee eegganne akka baay'ifnee eegganne hin taane. Warri biyyaa immoo amma danda'an miillaan adeemu miillaan immoo bira gahuu hin dandeenye hoo inni dubbii isa wangeelaadha akka yeroo kanaan duraadha namni of muree
atuu saantima hin argatin atuu waan argatin miilla isaatiin yeroo dheeraa adeeme hojii waaqayyoo geggeessuu dadhabeera. Inni mana jiru iyyuu abbaa wangeelaa ni jedhamu iyyuu naannoo isaati yoo wangeela lallabe malee gadi ba'ee karaa torban tokko karaa ji'a tokko turee deebi'uu hin danda'u hin dhiise. Sababii kanaaf miidiyaan kun gidduutti barbaachisaadha. Kanaaf warri ambaa kun saantima isaanii walitti fidanii yaada isaanii walitti fidanii atuu miidiyaan kun jabaateeti baay'ee dhimma baasa hedheetan yaada. Harka wal qabannee hamma dandeenyu hojii wangeelaatiif akka baanu isa kanani dubbachuu barbaada. Dubbachuudhaafi raabayii kamaa hordoofuun barbaadamanii daandii qajeelummaa dhoksaa dubbachuudhaafi raabayii kamaa hordoofuun barbaadamanii daandii qajeelummaa guddina baay'eerraa bilcheena fuudhee. Dhaggeeffattootni keenya baay'een yeroo hundumaa yaada qaban, sagalee jajjabinaa, gaaffii qaban akkasumas immoo reediyoo keenya irratti qeeqa qaban yookaan yaada qaban nuu ergu. Hunduma isaa atuu yeroo hundumaa hin dubbisne jennee yeroo nuun qabnu iyyuu nuun ga'u. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sagantaan addaa akkasii ta'u yaada dhaggeeffattoota keenyaa dabarree isin dhaggeeffachiisna. Walaleessaan keenya dhufeeraa biraasaa waaqayyoo ulfinni guddaan haa ta'u baga gammaddan jechuudhaan ergaa gammachuu ammas nu ergeeraa hedduu irraatii baranneetti seebbifamneerra. Waa'ee reediyoo keenya walumaa galaa raadiyoo warra wangeelaa kanaa waaqumatu madda kumaatamne irraatii sooratee wal sooru nu buuse warri gatii itti baaftanii akkasitti nuuf dhiyeestanis gatiin keessan guddaadha jechuudhaan sagalee jajjabinaa nu erge dhufeeraa biraasa dhufeera guddaa galatoomii atis hirmaannaan kee nurraa hin citiin yaada keessa akkasuma nutti waakkatiin siin jennaa akkasumas immoo luba bulii bayyanee bagattiin isin ga'e jechuudhaan ergaa gammachuu nu erganiiru. Mastaawot baalchaas akkasuma ameen baga geessanii baga geenye waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waggaadhaa gara waggaatti kan nu ceesise waaqayyoodha isaaf galanni guddaan haa ta'u nuun jedhaniiru. Mastaawot guddaa eebbifamaa caalii bilisummaas akkasuma baga waggaa sadaffaa ishee eebbaaf boojuu baay'eedhaan ayyaaneffachuuf bira geessi jechuun fedha raadiyoo warra wangeelaatiin ammayyuu abdiin jira jedha caalii guddaa eebbifame. Dhaggeeffattuu sagantaa keenyaa yeroo hundumaa kan taate Ilillii Naggase ergaa akkas jedhu nu ergite. Qopheessitoota raadiyoo warra wangeelaa baay'ee gooftaan isin eebbisuu baay'ee itti eebbifamaa irraas waa hedduu barachaa ittis jajjabaachaa turre galanni isaa gooftaaf haa ta'u nuun jechuudhaan sagantaa keessumaa itti eebbifamtee maqaa nuu dha'uudhaan ergaa ishee itti nuuf ufti. Keessumaa haasaa isin faarfataa kabaa fidoo fi leensaa guddinaa waliin gootan baay'ee irraa baradheeraa namni akka kootii itti eebbifamanis danuu akka isaan ta'an shakkii hin qabu. Carraa kana abbootiin keenya darban hin argan dhugumaan nuun waaqayyo nu jaallatee maqaansaa waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u akkasumas karaa faarfannaa dhuga barumsa wangeelaa warreen hangammaatti nu tajaajilaa turan waaqayyo lafaaf biyya jiranitti isaan haa eebbisu jechuudhaan ergaa ishee nu ergiteetti. Ilillii guddaa waaqayyo si haa eebbisu akkasumas egaa gara fuulduraattis yaada kee nutti waakkatiin jenna. Egaa ililliidhaaf akkasumas immoo dhaggeeffattoota keenya yaada keessan nu hirtan hundumaa karaa feesbuukii nu hordoftan karaa reediyoo nu dhaggeeffattan akkasumas immoo yeroo hundumaa yaada keessan nu kennuudhaan namoota bira akka ga'uuf sheer kan gootan laayik kan gootan hunduma keessaniif faarfannaa ittaanu kanaa isiniif luudhaan gara sagantaa keenya sattaatti Jabadha malee jabadha malee miko
jedhe adeeme gadiin gugguufin naannoo kee laalteen hin badin jedhini inni si aanaa abiddi ka'e tasan deebi'uu jabaadha mallee jabaadha mallee jabaadha mallee jabaadha mallee jabaadha mallee saba sindenen kasa sitti seenaan kee yookateen hafuu taayitaa kee laaluuf fagoodaa dhufu jabaadha mallee jabaadha mallee jabaadha mallee jabaadha mallee Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan isin dhaggeeffachaa jirtan kun torbanitti gaaf tokko kan isinii darbu reediyoo warra Wangeelaatii kun immoo sagantaa addaa kabaja waggaa sadaffaatii sagantaan keenya ammayyuutti fufa. Dhaggeeffattoota keenya baay'een baga ergaa hawwii gaarii bagattiin isin gahee karaa garaagaraa nu qaqqabsiisaa jiru. Isaan kana keessaa dhaggeeffattuu keenya yeroo hundumaa kan ta'an Qalanjii Nakeerroo eebbifamaa baga ittiin isin gahee ergaa jedhu nu erganiiru. Qalanjii guddaa eebbifame. Akkasumas immoo Guutaa Gaaddisaa Waaqayyo sinaa eebbisuu guddaa gammanneerra nuun jedheera. Akkasumas Warqituu Beekaa ameen ameen eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisuu baay'ee namatti tolaa baga Waaqayyo ittiin isin gahee baay'ees gammadeera. Raadiyoo warra Wangeelaa ammallee Waaqayyo ishee haa eebbisu jedhaniiru. Warqituu eebbifamaa sinis. Asnaaqoo Kumaas akkasuma ameen baga Waaqayyo ittiin isin gahee baay'ee isin jaallannaa gooftaan dachaa isin haa eebbisu ammallee hin dhaggeeffannaa nuuf jiraadhaa nuun jedhaniiru.
Simboo Shimallis seenaa abdii namaaf kennuudha eebbifamaa jedhanii bashaaduu namarraa baga gammaddan baga gammannee baay'ee natti eebbifame waaqayyo isin haa eebbisu jedhaniiru. Caaltuu Bultoo gooftaan koo dachaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa sanyii baay'ee facaastanii jirtu. Akkuma kanammoo lubbuu baay'eef abdii laattaniittu lubbuu dubbii waaqayyoo dheebottes eebuu baastaniittu eebbifamaa ammas eebbaaf ta'aa nuun jechuudhaan ergaa gammachuu isaanii nu erganiiru. Kennaa Ogizaa'oo immoo eebbifamaa baga geessan gooftaan keenya hundumaa keessa nu dabarsee guyyoota hundumaa nu dabarsee kunoo guyyaa kanaan nu geera Yesuus haa eebbifamuu ulfaadhaan nuun jetteetti. Caaltuu Bultoo baga nagaan guyyaa kabaja waggaa 3ffaa geessanii bara nagaa bara gammachuu bara kan darbe caalaa hojii waaqayyoo itti hojjettan dubbii waaqayyoos babal'istan isiniif haa ta'u. Reediyoo warra Wangeelaa jabaadhaa baay'ee isin jaallanna jedhaniiru. Caaltuu guddaa galatoomaa. Egaatii dhaggeeffattoonni keenya baay'een ammas ergaa gammachuu nu ergaa jiru. Sagantaa keenya gidduutti akkuma kanaa isinii dhiyeessina. Yeroo sagantaa keenya sattaanitti ceenuu keessummaa waggootan 3 darban kana keessaa isinii dhiyeessinee turre keessaati tokko isiniif illeerra. Addee Qanaatuu Karoorsaa jedhamu umriin isaanii amma waggaa 96 warra mana luba Dafaa Jammuuti. Lubi Dafaan akkuma isin beektan warra wangeelaaf wal'aansoo guddaa qabanii darban iji hojii isaanii jira dadhabbii isaaniis amma kun dagaagee babal'achaa kan jirudha. Warra manaa isaanii Addee Qanaatuu waa'ee tajaajila bara sana ture ilaalchisee waan natti man baay'eetu jira isa keessaatti yaadannoodhaaf hamma tokko. Ajaa'iba wangeelli keenya ajaa'iba wangeelli keenya ajaa'iba wangeelli keenya ajaa'iba wangeelli keenya tulluu jiiseera caalkiteessa hundateetu qaba of keessa raajiiduu ka wangeela keenya isatu dhaalee lafa keenya eenyu dhaabataa birasaa. Daannoo keessaa, maabboo keessaa, waatoo keessaa, kormee keessaa, gaalla'oo keessaa, tuubii keessaa namoota mataa qabu walitti qabanii tokko namoota 15 fidanii na bira kaa'an. Sabni kun immoo fidela baranii akka isaan abboonni waaqayyoo seera kiristaanaatti akka jiraataniif ji'a 3 na bira kaa'anii yeroo sana baaburri fiiguu wanti tokko rakkina guddaadha. Harkaan daannee gaafa dandeenye biyya kennee gaaffii akaayya kunneen mul'uufaa illee isaan jiraachifna ture. Keessa shanan aggaadee kan jedhamu kun baay'ee nu gargaara. Ani baay'ee gaadha ijoollee fi dadhabee jennaan haadha manaa isaanii kana callee erganii fuudhanii dhaqanii fidanii na bira kaa'anii ji'a tokko na gargaarsisanii daakuu daaknee waan hundumaa goonee harkaan hojjenne waan hundumaa bishaan waraabnee qoraan cabsinee namoota kana akka isaan fidela kana baranii jabaatanii nu gargaaranii waldaan kiristaanaa akka guddatu kanaaf dhamaa ture baay'ee. Kun dhugumaan waan guddaadha. Amma akkasin natti maa jirtanitti keessummoota nama baay'eetu dhufee mana keessan buufata yeroo dheeraa isin bira turu. Akkasin amma natti maa jirtanitti baaburriin jiru yeroo sana harkaan daakanii waan hundumaa akkasitti harkaan hojjetanii dadhabaniitu keessummaa kana keessumsiisu. Kun nama dadhabsiisu ture mee nutti maamettamitti dandeessan?
Ai humna waaqayyooti humna koomti gooftaan nu gargaaree egaa dubartoonni filmu naannoo kootii na gargaaru yeroo tokko kanaan ji'a sadii baranii abboommii kanas baranii wangeela hundumaa nu gargaaruu jalqabanii warri baran kun egaa warri biyya ammoo maaliitu amantii keenya dhiiftanii isaanitti galtu jedhanii baay'ee nu rakkisu isaan immoo hundumaarra caalaa namoota kana qabanii hidhuu egaa kissii kana beektotaa kana adeemuu manatti hin galanii qe'ee isaanii hin beekanii waldaan kiristiyaanaa kan kooti nan eegaa lafa hundumaan dhaqaa jedhanii hidhatanii jabaatanii ka'anii mishiyoonneen erga adeemanii immoo kophaa keenya waggaa 10 gamoota malee akkasumatti utuu adeemuu bokkaadhaan jedhu halkaniin jedhu yeroo karaa adeemu kophaa isaallee miilaan adeemaa naqamtee nama ga'ee mootiitti jechuu dhaqutti lafa bultiillee hin qaban turan namaan kennan baras mana waraabetti keessa bulee daaraa haadhu keessa kophaa isaanii bulanii akkasitti duddaadhaan hirriba malee eebuu isaanii beela isaanii akkasitti akka oolanitti fa'aa bulanii karaa kana deemanii waldaadhaaf olii gadiitti rakkatu baay'ee. Kuni dhugumaan dadhabbii guddaa keessa akka isaan darbanii wal'aansoo guddaa akka inni ta'e beekamaadha. Yeroo sana yeroo waldootiin jalaa cufamanii jennaan isaanii Haayila Sillaasee bira muggutii dhaqan Finfinneetti baay'ee jooranii baay'ee rakkatanii kan jedhu dhageenyeerra mee waa'ee isaan nutti himame yeroo Haayila Sillaasee bira muggutii dhaqanii Qees Gidaadaa Soolanii wajjin. Namoota baay'eetu nu rakkifnaani abeektotaadhaaf achi dhaqanii ji'a 8 ta'anii fuula nu gusaa dura waraqata kaafanii itti kennatanii dubbii rakkinaa kana mana yoo ijaarre mana keenya dhaqanii diigu. Balbala mana sarootii deemanii nutti tu baay'ee rakkataa turre. Egaa isaan immoo dhaqanii kassasanii eegdumaatti mangistii bira hamma ga'anitti beekotaa wajjin keessatti isaan kassasanii walii wajjin fudhatanii dhaqanii ji'a 8 taa'u wajji saabaa. Kana booddee utuu ta'anii ji'a 8 fixanii homaa arguu dhabde birima darba. Gamanaan addabaabayiin eessa iddoo garaagaraatti dhufee jigee hamma mana isaatii jalqabee hamma laqee firdibeetiin guddisutti tarreetti taa'u tarreetti dhaabatu yeroo inni gadi bahee dhufu hammi nama gadi gombifamee dhaabbatee lafa dhungata booddee isaan rakkatanii baay'ee rakkatanii beelaanis horiin shakkaa dhumee booddee mari'atanii Qees Gidaadaa Waqqaa wajjin qabaqaa isaanii namarraa dheeressaa wajjin waliin mari'atanii abbaa teenyoo gadi jenna Qees Gidaadaan ijaajjaafu nu isa addunii biti jedhanii mari'atan. Mari'annaan yeroo hundumaa dhimma dhufaa isaan namni 2-3 gadi gugguufu Qees Gidaadaan ijaajjaafu. Maali namichi kuni jedhee gaafate caafetti ijaarsa Farraa Warqii. Dhagaa arge. Maaliif ijaajjaa jedhe? Inni gadi hin jenne jennaan namichi ijiisaa hin argu. Warra Oromoo warra Wallaggaati jedhee raawwate malkii deebiche. Asumaan inni amma na duukaan faana godhuufa oola dhugaa. Erga ta'ee jedhe. Achumaan ol godhanii warqata isaanii itti kennatanii caafeetti ijaarsa Farraa Warqii dubbisee awwaala yoo awwaallee awwaala keessaa nama baasu du'es immoo lafa awwaalaa dhoowwatanii jedhanii raawwatanii abeektotaa itti kennan. Isa caafeetti ijaarsa Farraa Warqii mangistii dubbisiisee waan hundumaa godhee jennaan eenyu inni kan nama dhoowwatu awwaalati. Mana keessanis maaliif diigu? Amantiin kana baati jedhee raawwatee beekamee waraqata kana baasitee raawwatee isaaniif kenne. Akka isaan ijaarratan manas akka awwaala iddoo ijaarratanitti awwaalan fakkaate mangistiin egaa. Akkasittiin milkaa'an jechuudha. Baay'ee rakkina guddaadhaan dabarsuun yeroo dheeraa. Amma ji'a 8 yeroo Finfinnee turan kana
maan nyaatu galaa hammamiitu nama ga'a horii hammamiitu nama ga'a maaltu isaan gargaara ture baay'ee rakkataniifa baay'ee dhuma nama dhiba kun mee gaaffii gara biraan isin gaafadhaan mamma isin ijoollee baay'ee qabdu egaa amma yeroo lubi dafaan akka kana hojii waldaa kiristaanaaf yeroo dheeraadhaaf akkas finfinneef adeeman iddoo garagaraas tajaajilaaf adeemani egaa guddisi ijoollee kun hundumti isaa itti gaafatamni isaa mataa keessan irra jira kun isinitti hin cimu ture keessummaa simachuu biraan ijoollee kana guddisuun baay'ee cimaadha ka gargaarsa waaqayyootiin jabaadhee hojjedha abdii qabna waaqayyo bira sababii kanaatiifan jabaadha ka rakkina ijoollee irra ga'u hundumaattu waan hundumaan nan hojjedhaa lafa hundumaatti nan gargaara halkan shurraabiin dha'aa guyyaa nan daakaa egaa ijoollee kanaanan guddise keessummoota kanaanan simadasee keessummaan baay'eetu dhufa inni karaayyuu iddoo hidhamee hidhaa keessaa kutatee dhufee na bira taa'aa hamma isaan galaniitti nu hin gallu kuma bira keenya malee naan jedhu hamma gaafa isaan lafa dhaqan qicciisan raatanii galan anatu qallaba. Ijoolleen koo immoo keessummoonni yeroo baay'ee dhufanii miila dhiquu afata afu halkan kana ijoolleen koo hin rafanii faanotiidhaan hophaa baangoo keessummaa kanaan egaa ani immoo daakee raawwaddeetan irbaata isaanii tolchaa miila dhiqnaa ani iyyuu miila ni qalaba ammaati lafti bultii yeroo gidiraan nutti dhufuu manni cifatee hawuu dadhabu manni keenya keessa hawuu dadhabu gubbaa mana calootiitti halkan kana afata guuranii dhaqanii keessin faan achi bulchu mana calootii keessa lakkina guddaadhaan jiraataa turte. Isin duwwaa miti ijoolleen keessan illee keessummaa simachuutti baay'ee dammaqoo turan naan jettu dhugumaan gatiin keessan waaqayyo biratti guddaadha. Lubii dafaan nama macaafa baay'ee caafaa turan akka isaan turanii beekna macaafa baay'ee caafaniiru macaafa kana isaan yoom caafu isaanoo hojii waldaa kiristaanaatiin baay'ee qabamoodha yeroon isaanii attamitti caafu macaafa kana mee nutti maame. Macaafa kana yeroo caafanii halkan caafu gara caalu faanosiidhaan ibsaanii biroo baay'ee rakkannaa yeroo durii sanaa. Baay'ee rakkoodha koventiin hin jiru shaamaan baay'ee hin argamu gagaamarraa isaan caafaa bulu halkan hawuu galaniin caafutaan gaafa irratti xinnoo ishee argatan immoo inuma caafu fudhatanii deemuun karaa deemu kee tokkollee halkan hirribaa ka'aniillee caafu yaadannaan. Waa'ee maalii akka caafan isinitti himu isin mari'achiisu? Ani yeroo gargaaran ta'e baay'ee. Aadaa Oromoo kana wallaggata jedhu kana gombii oduu kana kuusaa sagalee Oromoo jedhu safuu biyya keessaa jennaa kuusaa jedhu amala waaqeffannaa kana hundumaa baatee raawwatee yeroo baatu immoo nu hojjetiidhaaf kenna mana mangistiitti ijoolleen biyya abbaa kootii hundumaa haa baranii jedhee raawwateetu macaafa kana yeroo baatee raawwatu. Fe'umsa aadaa Oromoo wallaggaa kana mana yuunivarsiitiitti kenna yeroo hundaa amma tamaaroonni baay'ee nu galateeffatu kanaan jiraanna saba gargaaraa sabi koo haa guddatu jedhanii makiinaan qabanii lafa adeemu yeroo hunda dadhabanii barsiisu halkan bokkaanitti roobaa mangadii rakkoodhaa. Karaan hin baane rakkoodhaan adeemu akkasitti jiraataa turre biyya guddisuu barbaanna malee kan ofii keenya dhimma keenya iyyuu hin qaban. Amma macaafoti isaanii kan maxxansiifame jira kan immoo kan maxxansiifamiin hafes immoo jira miti? Abeet baay'eedha kan mana jiru iyyuu kan hin maxxanfamne 27 caafan. Tole. Amma gaa yoom maxxanfama reen nafe immoo? Egaa ijoollee namni danda'anitti yaalaa jiru kwaa. Ijoollee jitu balkanii guyyaa sa'aatti maxxansitee baasuuf keenis immoo. Ishoo.
Ishoo waaqayyo ishee gargaaru. Dhaggeeffattoota keenyaa addee Qanaatuu Karoorsaa waliin gaaffiif deebii nuti goonee kana qofaa miti guutummaa gaaffiif deebii keenyaa sagantaa keenya isa gaafa roobiitti qabannee dhiyaanna. Guddinni addunyaa wangeela hubadhaa hundeen Afrikaa humnees waaqayyoodhaa. Balbala jabaatee keenya ni sassaaka. Dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Kibba warri jirtan kanneen baablita. Dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Balbala raarraanni banee hundumaaf walqixa. Dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenyaa rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarroongeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin